Be nice. Yeah, this is the down, up, Yeah, kuni xumura hunger strike yookiin ammoo beelaan guyyaa jimaata sa'aatii 6 PM irraa eegalanii hanga ganama kanaatti turani kan Oyaan Minnesota hoogganee yookiin qindeesseetiin ittiin gaggeeffame yeroo ammaa kana dhumatee amma nyaata yeroo duraatiif nyaatamutti jira. Kanaaf Oyaan Minnesota galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u. Kana booda mootu namoonni taanaan bakka hundattuu yoo gootan galata yookiin yaadannoo kana ka'umsa Oyaan Minnesota fayyadama bakka hundattuu hunger strike kana godha. Kuni karaalee qabsoo ittiin qabsaan keessaas tokko gara biraatiin hawwan Minnesota kanneen ciree qopheessanii iddoo kanatti ijoollee Oyaan xumura hunger strike'itti faxarsiisan galanni keessan bilisummaa haa ta'u hawwan Minnesota galata qabdu. Warroonni sadarkaa addunyaa irra jirtanillee Oyaan Minnesota fakkeenya godhatanii bakka hundatti akka itti fuftan galatooma. Maalirra jirtan jedha osoo argu. Hunger strike guyyaa jimaata sa'aatii 6 PM irra eegalee amma xumurame ijoollee san hawwan Minnesota nyaata yeroo jalqabaatiif nyaachisutti jiru. Kana wanti irra jirru sagaleen duudeera laafannee irra jechuu danda'ama. You can see that how being hungry is difficult. Yeroo namoonni siyaasaa hoogganan kanneen akka Jawaar fa'aa sa'a 72 beela'anii beela turanii nyaata dhaaban yoo jedhamu nyaata dhaabuun maal akka ta'e ofii keetiillee qaama achi mana hidhaa san keessa jiraachuu baattus ofii keetii uf cuftee waan jaratti dhagahamu sana mana hidhaa keessatti isin waliin jirra jechuun isa kana. So kaayyoon hiriira qoqqophii nyaata irratti ofirratti jechuudha qonqoo ofii irratti qoqqophii yookiin sanction to eating food of hunger strike isa jedhamu kana ofuma irratti jechuudha lubbuu kan kee waan osoo siin nyaata barbaaddu osoo siin garaan kan kee beelahu irraa dhaabbachuudha. Kuni hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran sana wajjin jiraachuu kenna waliin dhaabbachuu kenna mirkaneessuudhaafi kaayyoon isaa isa kana. Namoonni kaayyoon hunger strike kana maal jettan hidhamtoota siyaasaa kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneen cubbuu tokko malee hidhamaatiin jiran isaan cubbuu malee hidhaman kana wajjin dhaabbachuu yookiin ammootu bakka isin jirtanitti dararaan keessan dararaa kenna rakkoon keessan rakkoo kenna cinqiin keessan cinqii kenna. Isin nuuf jecha hidhamtanii nutis ammoo isin yaadachuudhaaf jecha garaa keenya sa'aatii dheeraadhaaf nyaata irraa qabnee turuu akka ittiin garsiisuudha. Kana kaayyoon hunger strike'idha. I'm sure bilbilli koo guutee jira jedha meemoriin isaa large memory dhumate waan jedhu agarsiisaa faayiliidhaan yoo addaanis cite dhiifama guddaa kanarraa kan hafe qeerroon yeroo jalqabaatiif guyyaa jimaata 6 PM irraa amma nyaachuutti jira akkasi. So amma OCM itti deebi'ameetii jira jechuudha state capital irra. Fred gadheera maaso in sodaatte